ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti haadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u, waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Okay, gadaatti fufi. Okay, በሟች ወይዘሮ ቀነኒ አዱኛ ዋቆ አሟሟት ዙሪያ ምርመራ እያጣራ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሲሻይ ቤቶች ፊት ለፊት ከሚገኘው ውዳሴ ህንጻ ላይ ነዋሪ የነበረችው ሟች ወይዘሮ ቀነኒ አዱኛ ዋቆ መጋቢት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ከሌሊቱ 10 ሰዓት አካባቢ ከቤቷ የማብሰያ ክፍል በኩል ካለው በረንዳ 5ኛ ፎቅ ላይ ለጊዜው ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ወድቃ ለሕክምና እርዳታ ወደ ያኔት ሆስፒታል እየተወሰደች ባለበት ወቅት ህይወቷ አልፏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃውን ከደረሰ በኋላ የምርመራ ቡድን በመዋቅርና ቦታ ድረስ በመሄድ ተገቢውንና የታክቲክና መረጃዎችን ያሰባሰበ ሲሆን የሟችን አስክሬን ወደ ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል ተጨማሪ ምርመራ እንዲሄድ አድርገዋል። ሟች ወይዘሮ ቀነኒ አዱኛ በወቅቱ ከበረንዳ ላይ በወደቀችበት ሰዓት ፖሊስ በቤት ውስጥ የነበረውን ባለቤት ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ እያጣራ ሲሆን በቀጣይ የመጨረሻ ምርመራ ውጤት ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ እያስታወቀ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከፖሊስ የወንጀል ምርመራ ውጤት በፊት የሚናፈሱ መረጃዎች ተገቢነት የሌላቸው ከመሆኑ ባሻገር ምርመራ ሂደቱ ላይ የሚያሳድረውን አሉታዊ ተጽዕኖ በመገንዘብ የተሳሳተ መረጃ የሚያስተላልፉ እና የሚያሰራጩ ግለሰቦች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስበዋል። ካናዳ ወኒኒ ኦኬ ቀብዬሳ አፋን ኦሮሞቲን ሃይላይት ጀለጥ አፋን ኦሮሞቲን ጀቻ ጅሩ ዋን ተይፊ ሃይላይት ቆፍ ያዳ ኢሳ ገዳ ጥኖ ሰገሌ ከልፉሪ ገዳ ቶሌ ቆራኖን እንዱመኔ ዋን ታነ ሚዲያ ረቲ በሬስና ጀለኒ ወደ ፖሊሶታ ዱበታ ጅሩ አካታ ሸንት ዱቴሞ አቲን ከራ ኩሽናቲን ፎቂዳን ፉዳል በተጀዳኒ አንዱዓለም ጎሳስ ማናዋን ቱሬፍ ምርመራዳፍ ፉዳኒ ዴበኒ ጅሩ ጀዳ ቀብዬን ከርማ ከናፍ ዋን ብራ አሳው ኦዶዲስ ነጋሪ ነተፈካታ ሀማ wanti kun qulqullaa'ee warri poolisoota baasutti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Booda itti saalfachuu keenya waan hin oolleef waan akkanarraa of qusanne gaarii natti fakkaata. Haqa obboleetti keenya Rabbi haa baasu. Obboleessa keenyas bilisa yoo ta'e Rabbi nagaadhaan mana isaatti haa deebisu jenna kanuma galatooma. Galatoome ulfaadha iyyeetillee. Ega mari warri akka poolisiin Finfinnee jedhetti gada akka poolisiin Finfinnee jedhetti warri miidiyaa irratti afarsaa jiran kun soba akka ta'e wanti sun haati imimmaa isaanii miti dhiigdi ija keessaa gadi nammu hedduunsa waa baay'ee jechaa jira obboleessa keenya Roobel ani baay'ee kaleessa galgala waa baay'ee arge jechuudha akkuma obboleessa keenya otoo liivii kanarra deemte waa hedduu argita mana gara asiif gara 10 holiiti kan namni irratti banatee suura mucayyoo kanaa gadi garagalchee baga duute du'uu qabdi otoo argine reembashii bubuu qabna jedhanii ijoolleen baay'ee irratti haasan karaa amantii dawoo godhatanii karaa qomoo bira dawoo hanga wanti kun dambanetti eegamuu qaba maaliif innummaanu wanta ta'uun beekamu amma innil gadda keessa osoo jiru wanti kun beekadu innimma to'annaa jala jira beete kanaaf itti yaadamuu qaba jechuun barbaadanis waan jennu qabnu qaba. Okay, galatoom.
اتفوفي وليد Tiko baca kisah jalan nak kama. Enak gak matu. Ya zaman masih bekas kan gara-gara si no dem sudah kena dem nak do join jerah. Dem nak semara kita. Wali rawat aja. No, kena dah. Sansa dah.